Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Nagaan inni dhummaa danda'u kan Waaqayyo Abbaa, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluu. Waaqayyo jaalala isaa ta'ee torban darbas nagaatti nu eegee kunoo waaqeffannaa keenya isaa roobii yeroo hundumaa jalqabnee jirra. Peejii kana follow godhaa, viidiyoo kana share godhaa, YouTube keenya immoo subscribe godhaa. Yeroo kana akkuma amala keenya faarfannaa qopheeffannee jirra. Kadhannaa dubbii Waaqayyoo wajjiniin hin barannaa. Faarfannaa arras kan nuuf qopheessee jiru yeroo hundumaa na wajjin kan jiru, na wajjin kan dhaabatu, na wajjin kan dadhabu mucaan kun lammaffaan qommoon gaaddisaan faarfannaa nuuf illee qaba. Mee faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffannee, Waaqayyoon kadhannee waan Waaqayyo arramoo nutti dubbatu olii wajjin dhaggeeffannaa. Obboloonni galaa jirta Waaqayyo sinaa eebbisu. Viidiyoo kana immoo share godhaa, hiriyoota keessan biraan ga'a. Waaqeffannu faarfannaa kanaan. Olmaa isaa yaadachaa Waaqayyo galata dhiyeessin.
Obboleessa keenya faarfataa Magarsaa Baqqaleef warra manaa Saraa'eliin Waaqayyo baay'ee guddisiisaa na eebbisu. Olmaa Waaqayyoo nu yaadachiisanii meenus olmaa Waaqayyoof gochaa Waaqayyoo yaadachaa Waaqayyoon galateeffannee lafa jirrutti naaf gooteettoo sin galateeffadha akkuma Daawit jedhu sanni nuuf oole sanni nuuf godheef Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos olmaa baay'ee nu biraa qabda gochaa baay'ee nu biraa qabda. Yeroo hundumaa gola keenya mana keenya nu bira galata keetu jira. Akkuma garbichi kee Daawit jedhu yeroo hundumaa jejuun kee afaan koorra jira akkuma siin jedhe nus jejuun kee afaan keenya irra jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa galanni siif haa ta'u. Araarri kee nu baay'atee eegumsi kee nu baay'atee bara hamaa bara ulfaataa bara sodaachisaa keessa nu jiraachiftee irraa nu geesseetta irra waaqaatti irra lafaatti maqaan kee haa eebbifamu. Yeroo kana immoo cubbuu keenya nuuf dhiisi sagalee kee nutti dubbadhu yaada kee nuuf mul'isi kan nuun lolu kan nuun mormu wallaansoo kan nuun qabu hakufu jalqabne hamma xumurrutti nu wajjin ta'i sagantaa kanarraa ulfinni isaa kan kee haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Sagalee Waaqayyoo torban shanaffaaf kan nuun walii wajjiniin barachaa jirru dhoksaa milkaa'uu daandii milkaa'uu karaa milkaa'ummaa isa jedhu dubbii Waaqayyoo walii wajjin barachaa jirra. Inni shanaffaan inni arfaffaan immoo isa kana inni kan walii wajjin barannu arfaffaan dhoksaan milkaa'uu dhoksaan wal namaaf qixxaachuu dhoksaan toora namaaf galuu toorsaan naqa namaaf galuu kan inni keessa jiru obboloota koo arramoo kan inni isinii wajjin hirmaadhu inni arfaffaan gara kuteessa ta'udha. Karaan milkaa'ummaa daandiin milkaa'ummaa karaan fiixaan ba'iinsaa daandiin fiixaan ba'iinsaa maalidha? Gara kuteessa ta'u qorraat mahon. Waaqayyoo nama gara kuteessa jaallata. Gara kuteessa ta'u murattuu ta'u kutattuu ta'u ciniinnattuu ta'u booree qabaachuu miciree qabaachuu kun kaan daandii milkaa'ummaati. Wanta yaadan wanta xiyyeeffatan wanta fulleeffatanii jiran irratti wanta qabatanii jiran irratti wanta jalqabanii jiran irratti gara kuteenyaan itti deemu gara kuteenyaan itti fufu gara kuteenyaan itti cichuudha. Karaan milkaa'ummaa walaalammii ta'u miti. Nama yaada lamaa ta'u miti. Nama garaa lamaa ta'u miti. Mamtuu ta'u miti. Namni mamuu namni shakku hin milkaa'u. Waaqayyo biraas waa hin argatu. Karaan milkaa'ummaa daandiin milkaa'ummaa karaan itti fiixaan baanu wanta fuulleffannee jirru irratti wanta qabannee jirru irratti wanta xiyyeeffannee jirru irratti wanta karoorfannee jirru irratti wanta sageetteeffannee jirru irratti wanta hojjechuudhaaf jennu irratti gara kuteenyaan itti deemu gara kuteenyaan itti deemu. Roomoon akkas jedhee mammaa kamiti dhiira garaa kutatte bishaan raafuu gabbisaa gara kuteessa ta'u qorraat mahon walaalammii ta'u miti shakkituu ta'u miti mamtuu ta'u miti wanta qabatanii jiran irratti wanta xiyyeeffatanii jiran irratti wanta fuulleeffatanii jiran irratti wanta karoorfatanii jiran irratti nam milkaa jedhanii fiixaanan baa jedhanii gara kuteenyaan itti deemuu danda'u gara kuteenyaan itti fufuu danda'u. Irran deebi'alaa jecha kana wanta qabatanii jiran irratti wanta xiyyeeffatanii jiran irratti wanta fuulleeffatanii jiran irratti wanta karoorfatanii jiran irratti nam milkaa fiixaanan baa galmangaa firiin godhadha jedhanii ituun mamiin ituun shakkiin gara kuteenyaan itti deemuu danda'udha. Dhoksaan milkaa'uu kan inni keessa jiru inni tokko immoo isa kana inni jalqabaa sinitti meera dubbii Waaqayyoo keessaa Waaqayyo nama wajjin ta'u. Inni lammaffaa nus Waaqayyo wajjin ta'u. Inni sadaffaan dubbii Waaqayyoof wangeelaaf sagalee Waaqayyoof iddoo kennu yookaan ajajamu. Inni arfaffaan anarratti dubbachaa jiru moo maalidha? Gara kuteessa ta'u murataa ta'u kutataa ta'u qorraat mahon sodaattuu ta'u miti naatuu ta'u miti gara kuteessa ta'udha. Nam milkaa fiixaanan ba'a galman ga'a Waaqayyo na wajjin jira. Anis Waaqayyo wajjin jira dubbii isaaf iddoon qaba hinuma milkaa jedhanii gara kuteenyaan itti fufuu danda'udha. Daawit ilma isaa Salamooniin
gara hojii haaraa tokkotti mucaa dhufaa jiru kana gorsa. Ilma isaa Salamooniin Daawit hojii haaraa tokkotti nama dhufaa jiru takka gara biyya bushuutti gara biyya hoogganuutti gara hojii abbaan isaa itti ture harkaa fuudhee geggeessutti nama dhufaa jiru kanaan akkas jedhee gorsa. Gorsa sana sagalee Waaqayyoo irra isinitti dubbadha. Macaafa Moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee Daawit yeroon du'uusaa yommuu dhiyaate ilma isaa Salamoonii waamee gorsa kanatti fufee jiruun kenneef du'a isaa jala. Gorsi isaas yeroon du'a kootii geera ati garuu jabaadhu gara kuteessa ta'i. Yeroon du'a koo yeroon sassaabamuu koo yeroon godaanuu koo yeroon adeemuu koo ga'eera ati garuu maal ta'e gara kuteessa ta'i. Amma sibran jiru sirraa addaan ba'an jira. Si dura moo hojii haaraatu jira, waamicha haaraatu jira, kaachuu haaraatu jira. Situ harkaa fuudhee barcuma kanarra taa'ee saba kana biyya kana geggeessa. Hojiin kun immoo siif haaraadha. Kanaafoo gara kuteessa ta'i jabaadhu. Akkeedha. Iddoo dhattu hundumaatti wanta ati gootu hundinuu akka wal siif qixxaatutti. Mata dureen gosa kana. Iddoo dhattu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatutti Waaqayyo gooftaan kee waan Waaqayyo gooftaan kee sirraa barbaadu raawwadhu. Karaa isaarra deddeebi'i. Akkuma seera Musee keessatti caafamee jirutti seerrata isaa abboommii isaa wanta isa duratti qajeelaa ta'eef dubbii isaaf dhugaa ba'ame eegi. Waaqayyo ilmaan kee garaa isaanii yaada isaanii guutuudhaan ana duratti amanamanii of eeggannoodhaan yoo jiraatan sanyii kee keessaa mootii ta'ee teessoo irra kan taa'u hin dhabamu jedhee isa na abdachiise in eegaa abdiin qabaan. Ilmaan kee keessaa yoo isaan garaa isaanii yaada isaanii jireenya isaanii guutuudhaan na duukaa yoo bu'anii namni teessoo kee irra taa'u hin dhibu. Teessoo irra namni taa'u hin dhibu jedhee sagaleen qaba wanta ta'eef. Kanaaf yaa mucaa koo maal ta'e gara kuteessa ta'e. Amma Waaqayyo si fileera. Amma Waaqayyo si fo'ateera. Amma Waaqayyo si barbaadeera. Amma Waaqayyo barcuma si kennu jaallateera. Amma Waaqayyo iddoo ol si baasuu jaallateera. Hojiin kun immoo siif haaraadha. Kanaafoo gara kuteessa ta'i jedheetu gara waan shanitti dabala. Tokkoffaa wanta Waaqayyo sirraa barbaadu gochuudhaaf garaa kutadhu. Jabaadhu waan Waaqayyo sirraa barbaadu gochuuf. Lammaffaa karaa isaarra deddeebi'uuf gara kuteessa ta'i. Karaa isaarraa asiifachin jedhin daandii isaarraa asiifachin maqin. Sadaffaa seera isaa abboommii isaa eeguudhaaf jabaadhu gara kuteessa ta'i. Sibil keessaa kun fiixaan si baasaa kun galma si geessisaa kun si xumursisaa kun atis kan biraatti akka itti dabarsitu si godha. Arfaffaa wanta isa duratti gaarii ta'e gochuudhaaf waan isa duratti fudhatamu waan isa duratti jaallatamu waan inni itti gammadu gochuudhaaf gara kuteessa ta'i. Shanaffaa wanta itti baatee jirtu raawwachuudhaaf gara kuteessa ta'i. Hin milkoofta jedhan ilma isaa kana gorsa. Wanta itti baatee jirtutti wanta itti bobbaatee jirtutti wanta itti fuulleeffattee jirtutti wanta itti xiyyeeffattee jirtutti hojii haaraa si dura jiru kanatti milkaa'uudhaaf maal ta'e jedha qorraatu hun gara kuteessa ta'e murataa ta'e kutataa ta'e dhoksaan milkaa'u dhoksaan fiixaan ba'u dhoksaan galma ga'u obboloototaa karaa YouTube kana karaa page kana karaa FB kana na dhaggeeffachaa kan jirtan maalidha yoo jenne gara kuteessa ta'utu nurra jira. Walaalamii ta'u miti, shakkituu ta'u miti, mamtuu ta'u miti, sodaattuu ta'u miti. Wanta fuulleffannee wanta xiyyeeffannee wanta qabannee wanta hojjechaa jirrutti gara kuteenyaan itti fufuu gara fuulduraatti adeemuu danda'u. Firoota koo karaan milkaa'ummaa inni tokko moo kanadha. Jabaachuu gara kuteessa ta'u. Jabaadhu gara kuteessa ta'e. Macaafa qulqulluu keenya keessaa namoonni milkaa'an, namoonni fiixaan ba'an, namoonni galma ga'an, namoonni milkaa'oo ta'an tokko tokko kaasnee yommuu ilaallu Yoosefin yoo ilaalle gara kuteessa ture. Yoosef gara kuteessa ture. Kanaaf hin milkaa'e. Akkeedha seera uumamaa boqonnaa 39 sagalee Waaqayyoon isiniif dubbise.
seeroo mamaa duddee 39 lakkoofsa 9 gubbaarraa akkas jedha sagalee waaqayyoo. Mana kana keessaa guddaan ana caalu hin jiru. Si malee wanti natti kennamuu dhiise harka kootti hambifame hin jiru. Ati immoo haadha manaasaati. Egaa anattamittan ammina guddaa akkasii hojjedhaa. Cubbuudhaanis attamittan waaqayyoon yakkaa. Gara kuteessa ture. Attamittan ammina akkasii raawwadha. Cubbuudhaanis attamittan waaqayyoon yakka. Hin godhu. Mana kana keessaa kan nutti hin kennamin si duwwaadha. Abbaan manaan kee mootichi waan hundumaa natti kenneera. Sinnatti illaan hin godhuun kana. Qorraat mahon. የውሳኔ ሰው መሆን nama murtii ta'u nama murataa ta'u nama kutataa ta'uuni fiixaan nama baasa galma nama geessisa. Lakkoofsa 12 akkas jedha. Haati manaa gooftaasaa wayyaasaa qabattee anaa wajjin ciisittiin jette. Inni garuu wayyaasaa ishee harkatti dhiisee baqatee manaa ba'e. Murataa ture kutataa ture. Maal godhe Yoosef? Yommuu isheen qabattu ijaan rukuttee karaa garagaraa sossobdee afaaniin gaafattee yommuu dadhabdu yommuu isheen qabattu maal godhe? Uffata isaa harkatti gateetu fiigee ba'e. Karaan milkaa'ummaa, dhoksaan milkaa'ummaa, daandiin milkaa'ummaa, karaan fiixaan ba'umsaa maalidha yoo naan jettan obboloota waan waaqayyo na barsiise isinitti dubbachaa kan hin jiru murataa ta'u, kutataa ta'u. Museenis namuma akkasii ture. Akkeedha Ibroota boqonnaa 11 murataa ta'u jabaadhaa. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 24-25 dubbii waaqayyoon dubbisa. Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamee waamamuu dide. Waaqayyo ulfaatu yeroo deebi'a. Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamee waamamuu dide. Yeroo gabaabaadhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduurra saba waaqayyoo wajjin rakkina keessa jiraachuu fo'ate. Hin kutate Museen yeroo gabaabaadhaaf rakkina keessa jiraatee cubbuu keessa jiraatee gammaduurra saba waaqayyoo wajjin saba isaa wajjin rakkina fudhachuuti rakkina baachuuti filate. Kanaaf ilma intala Fara'oon hin jedhamu. Hin jedhamu. Saba koo wajjin rakkachuu naa wayi. Saba koo wajjin gidiraa arguu naa wayi. Gaba koo wajjin gatii naa buusaa naa wayi. Maalan dubbisame namatti tola dubbii waaqayyoo kun. Yeroo gabaabaadhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduurra saba waaqayyoo wajjin rakkina fudhachuu filate. Kutataa ta'u, murataa ta'u, murteessu didu waan yeroo didu namni yoom milkaa murataa yemmuu ta'u kutataa yemmuu ta'u gara kuteessa yemmuu ta'u hin dide. Jireenya mana mootii dide. Jireenya mana mootii isa waan hundumaan guute dide. Rakkina saba isaa ilaalee anas taa'ee gammaduurra anas taa'ee natti toluurra ani intala Fara'oon jedhamuurra ani saba koo wajjin rakkina filachuu naa wayya jedheetu achi ba'e. Karaan milkaa'ummaa kutataa ta'u murataa ta'u. Daawitiinis ilaalaa. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 yeroo namni lolatti ba'u dhibee Daawit akkas jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkas jedhe lakkoofsa 32 kaasee nan dubbisa. Daawit garuu Saa'oliin ani garbicha kee hoolota bookootiin nan tossan ture. Yeroo sanatti leenci yookiis amaakkiti dhufee hoolota sana tokko yommuu qabatu ani duukaa bu'ee isaan rukutee afaan isaanii keessaa nan buusan ture. Yoon anatti galagala immoo liqimsituu isaa qabee rukutee nan ajjeesan ture. Ani garbichi kee leencas amaakkitas akkasitti ajjeeseera. Akkasumas Filisxeemichi dhagni hin qabatiin kun loltoota waaqayyo isa jiraataatti waan geessuuf bineensota keessaa akka isa tokkoo hin ta'a. Kutataa ture Daawit. Murataa ture Daawit. Goliyaattu achi as ba'eetu saba waaqayyootti dhaadata. Saba waaqayyootti bookkisa. Namni loltoota keessaa namni itti ba'ee nama kana loluu dhibe. Daawit immoo ergaa dhufte. Yommuu dhufte akkas jette ittan baay'etti. Ittan naqaa'etti. Mootichi akkas jedheen hin dandeessu ati. Mootiin sodaate. Hundumtu sodaate. Lakkii oolota abbaa koo yommuu tissu.
bahudaan yemmuu dhufu leenca yemmuu dhufu amaakkiit yemmuu dhufu kukkuteen harkaa baasa yemmuu inni itti galagalamoo liqimsituu ishee qabeen galagalcha kanaaf isa dhufee loltoota waaqayyoo kanatti loltoota Israa'el saba koo kanatti isa ga'isu kana akka isa tokkoon godha bineensa kana keessa ittan naqaa'etti tannaqa namni yoom milkaa gara kuteessa yemmuu ta'u lakkoobsa 45 kaafnee yemmuu laallu akkas jedha Daawit Filisxeemichaan atillee billaadhaaf eeboo bokkee fudhattee anatti dhufte ani garuu maqaa waaqayyoo gooftaa maccaa waaqayyo loltu Israa'el ati itti geeftuun sittan dhufa arra waaqayyo harka koo keessa si buusa sinajjeesa mataa sirraa kuteen reenfa loltoota Filisxeem allaattota keessa balani'aniif caakkaa keessa oolin goofticha Israa'eliif waaqayyo isaanii akka ta'e guutummaan biyya lafaa hin beeku lolli kan waaqayyo waan ta'eef waaqayyo harka keenya keessa si buusa waaqayyo billaadhaaf eeboodhaan akka oolchu walga'iin kun hundinuu hin beekaa jedhe akkas jedhe yemmus Goliyaadiif Daawit walitti dhufaniga yemmuu sanatti Daawit mucaa xinnoo ilaaleetu Goliyaadin tuffate ani sareedhaa iyyuu akkasitti natti dhuftaa ati billaa kee amanatta ati eeboo kee amanatta digaachana kee amanatta ati mi'a waraanaa kee amanatta ani garuu maqaa waaqayyo gooftaa maccaatiin sitti dhufa singala gashamo himan lafaa si dhaadhamo himan si kuffisamo milkoomini naata sabi koo sin milkaa biyyi koo sin milkaa namni yoom milkaa gara kuteenyaan wanta fuuldura isaa dura jirutti yemmuu adeemu obboleettiiku gara kuteessa ta'e Daani'elis akkas jedhe macaafa Daani'el boqonnaa tokko dubbii waaqayyoon dubbisu natti mi'a galanni isaaf haa ta'u Daani'el boqonnaa tokko lakkoobsa 8 gubbaarraa akkas jedhe Daani'el garuu nyaata mootichi nyaatuuf dhugaatii inni dhugu soorrachuudhaan akka of hin xureessineef garaa murate kanaafis warra xureessan kana keessa ooluudhaaf angaficha warra jetootaa sana hin kadhate akkas jedhe nyaata hin taane nyaadhe cooma muree booka dhugee isaan kanaan gadi hin ta'u kanaaf caata xuraa nama godhu kana dhugaatii xuraa nama godhu kana hin nyaadhu hin dhugu isaan kanaan gadi moon ta'u hin murateedha hin kutateedha hin murteesse jechuudha gara kuteessa ta'e yemmuu gaafa mooticha duratti dhiyaatanii namni filatame isa ture namni yoom milkaa gara kuteessa yemmuu ta'u murataa yemmuu ta'u kutataa yemmuu ta'u namni hin milkaa namni mamuu gooftaaf iyyuu hin ta'u gooftaa Yesuus akkas jedhe Lukaas boqonnaa 9 kutataa ta'e obboleettiiku obboleessaku lakkas jedhe lakkoobsa 57 meena dubbisa dubbii waaqayyo dubbifadhaasinis ituu isaan karaarra deemaa jiranii namni tokko moo iddoo kamillee yoo dhatte si duukaa buunaa jedhee Yesuus itti hime Yesuus immoo waangoonni boolla qabu simbirroonni mannee qabu ilmi namaa garuu iddootti mataasaa hirkifatu hin qabu jedhee deebiseef kutataa barbaada Yesuus si duukaa buuna si biraa nafu yennaan akkas jedhe waangoonni mannee qabu boolla qabu simbirroonni mannee qabu ilmi namaa garuu iddootti mataasaa hirkifatu hin qabu hin dandeessaa kana mbuutana duukaa namni biraa tokko immoo nu duukaa bu'i jedheen inni garuu haa ta'u yaa gooftaa garuu dura dhaqeen abbaa koo awwaalladhaa sin kadhadhaa jedheen Yesuus immoo deebisee warran du'an du'aa isaanii dhiisi du'a waa isaanii awwaallatanii ati garuu dhaqi mootummaa waaqayyoo iddoo hundumaatti lallabi jedhe kutataa barbaada Yesuus murataa barbaada Yesuus sadaffaa akkas jedhe ergasii namni biraa tokko immoo yaa gooftaa si duukaa nan bu'a garuu dhaqeen warra manaa kootti nagaa akkan dhaamuuf sin kadhadhaa jedhe Yesuus akkeedha Yesuus immoo eenyullee ordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaalaa hin qotu akkasumas namni kana fakkaatu hojii mootummaa waaqayyo keessatti hin ta'u eenyullee ordaa harkaan qabatee booda isaa dudduba isaa ilaalaa hin qotu fuuldura isaa ilaalaa fuula isaa dura ilaalaa qota malee namni yoom milkaa'a yoo jenne firoota koo murataa kutataa yemmuu ta'u wanta fuuldura isaa jiru irratti yemmuu xiyyeeffatu hin milkaa'a wanta itti dhufu hundumaa keessatti
wanta isa mudatu hundumarrat gara kuteenyaan yoo itti deeme hin milkaa fiixaan ba'a galmagaa karaan milkoomina karaan fiixaan bahinsaa karaan galmaga'u karaan wallamaaf qixxaachuu karaan success ta'uu inni gara kuteenyaan itti deemu Yoosef gara kuteessa waan tureef hin milkaa Museen gara kuteessa waan tureef hin milkaa Daawit gara kuteessa waan tureef hin milkaa Daani'eel gara kuteessa waan tureef hin milkaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanta qabate wanta xiyyeeffate ergama isaa isa waaqarraa dhufe irratti gara kuteessa wanta ta'eef hin milkaa namni garaa namaa namni yaada namaa namni hin kutanne hin milkaa'u nama yaada tokko ta'u nama garaa tokko ta'u namni garaa namaa namni yaada namaa hin ta'u hin milkaa'u nama garaa tokko nama yaada tokko ta'u nama asiifachin jenne nama nungulaa namni ta'u hin milkoofta jedha Daawit ilma isaa Salamooniin dhumarratti akkas jedhe gara kuteessa ta'i asiifachin jedhin hin hingulaalamin iddoo meeqallixin dhoksaan milkaa'u kana keessa jira sagalichan dubbiseen kana irratti Waaqayyoon isiniif kadhadha akkas jedhe Daawit yeroon dura isaa yommuu dhiyaate ilma isaa Salamoonii waamee gorsa kanatti fufee jiruun kenneef gorsa isaat yeroon du'a kootii ga'eera ati garuu jabaadhu gara kuteessa ta'i gara kuteessa ta'e karaa milkaa'ummaa daandii milkaa'ummaa gara kuteessa ta'u baratanii nama guddaa ta'uun hin danda'amu hojjetanii iddoo guddaa ga'uun hin danda'amu tajaajilanii fiixaan ba'uun hin danda'amu garuu firoota koo murannoo kutannoo nama gaafata gara kuteessa ta'u nama gaafata murteessu nama gaafata baratanii nama guddaa ta'uun murannoo nama gaafata kutannoo nama gaafata ciniinnachuu nama gaafata murataa ta'uu nama gaafata nan qaqqaba fiixaan hambaa baradheenis akka eenyuyyuu ta'uu nan danda'a gara kuteenyaan qayyabachuu danda'u dubbisuu danda'u yaaduu danda'u irratti hojjechuu danda'u shakkuu mamuu walaam lammii ta'uu dhiisuu hojjedhee nama guddaa ta'uu nan danda'a doo guddaa ga'uu nan danda'a fiixaan ba'uu nan danda'a milkaa'uu nan danda'a kanaafoo waan qabatanii jiran irratti itti jabaachuu itti cimuu itti ciniinnachuu seexoftuu ta'u ciniinnattuu ta'u kutachuu hin danda'amu milkaa'ii nama nana fiixaan ba'i galma ga'i waan qabattee jirtu waan xiyyeeffattee waan fuulleeffattee jirtu irratti gara kuteenyaan itti adeemu hin sodaatin karaan milkaa'ummaa gara hin danda'amu alaanni kun afaan koo irratti laphee koo irratti yabaachaa jira jedhan hin danda'ama hojjetanii nama guddaa ta'uun baratanii iddoo guddaa ga'uun tajaajilanii fiixaan ba'uun hin danda'amu garuu maal nama gaafata murannoo nama gaafata kutannoo nama gaafata murtoo nama gaafata jabaachuu nama gaafata irratti hojjechuu nama gaafata dadhabuu nama gaafata dhama'uu nama gaafata yeroo laachuufi nama gaafata dhoksaan milkaa'uu kana keessa jira kanaaf akka jedhe Daawit ilma isaa Salamooniin gara kuteessa ta'e suma bushaa biyyana suma bushaa saba kana suma geggeessa hojiin kun amma naannooftee dhufte sirka geesseetti wanta ta'eef sumati fiixaan baasa simati galmaangaa mucaaqu hin sodaatin hin raafamin hin dhiphatin abbaan na biran jiru jettee sin raafamin murataa ta'i kakuunis jira abdiinis jira Waaqayyo waan nuun jedhe qaba sanyii keessan keessaa mootii kan ta'u hin dhibunaan jedheera wanta ta'eef murataa kutataa ta'i የውሳኔ ሰው ሁን ኦክሳም milkaa'u kana keessa jira Waaqayyo namoota akkasii barbaada gargaaruuf milkeessuuf wajjin ta'uuf waa gochuufiif Waaqayyo nama murataa barbaada nama kutataa barbaada nama waan qabate irratti xiyyeeffatee itti adeemu Waaqayyo hin barbaada akkas jedha